بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد هردفتوتا في خوجبتوتا خيّة خنين بيجي خيسا بيجالا سجنتالي كان على خيّة داوتن بقى جرات ترسلين جتشادا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلامني خالقا كلن سراني سبرنا باقو جتشا كم جرتن نجاخي سني فيادا خندا وجا جرتن سجنتا قرار بدي فلترات أسمانو بقى جلبولتي رمضانا ويا قرشاني تيسينجي سني جتشادا أكم جرتن نجني مالفكاتا كوبي رمضانا شو مالفكاتا أسمان أرانتنا سجنتا قرار بدي فلترا خطا صدفة داو جولي تبني جرا خطا صدفة قيسما جايبة nama duraanis wal barteen turtan ustaaza keenya kanin tana dura wajjin wal simbarsee ture ustaazun alfaadil suudii ahmadi wajjin jirra gaarran tana hayega suudii maqaa kan kee daawwattoonni kan tokko sini beeka kan beeneefillee maqaa kan kee irra deebitee himte ati maqaan kan kee eenyudha anumaat isaanii si gaafataa maqaan kan kee eenyudha ati dhalataa isaati إيجا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كان خير سعودي أما تسانين جاما صح دلتا هرر جملتا أودا بلتمي أوبي بكيا متن رديشو أيه خناف جا تندرا سجنتا برنوتا يخاو انترفيو ويرتي والبرت ملء الدول لو تساعنا كنا ولين برية تنافي هاي جاتي برت هذا كتوسني بيها من غنيوني برت أنا مالا تو كمان سو من غنيوني هاتين بيغاني هاي تي برت هذا إيسا برت شاجرتا أن جبا قرشة مجلسة شيخ يعني شرف محمد تيمبرتشا جرا غبا قرچا خو مغالا خو مونا يدو جام تو تيمبرتو جرا يچو غودينا ررغي لتا انا غبا قرچا مغالا خو مونا بوتا جام تتي ايه برچا جرا ان ما فيتو ولمانو ايه اكستي ايغا غنا جنيغا اتفكني بام برتا دا برچو جرتا جلك برتي نو برتا كانت يرون ساتون قالدا قالدا يرو تنتي ارسا غوتي خيسما تاتي امانت نغانا يمتي سغنتا channel غير نادياتو خيتي فيدو تكناغرتو مسنجا خناوغا برتا رتيما وني رومان تنادي ماجرو برتان شو برتي لفاول كي هفتي برنوتا خيساغلو جر اتايه كما تاغيتي كسودي امدتي قايون تنتي مالي برتان قايو غبا برتا ko fosontaan namni waa baru tokko namni waan takka hojjetu daldalaanis wan namni waan tokko dalagu tokko hundi isaatu kaayyoo qaba galma qaba mul'ata qaba ati kaayyoon tee maali akka sudii amaditti mul'anni kan kee maali karoorri kan kee maali ani inshallah guddatti gartee kaayyoon tiyya hawaasa keenya dukkana keessa gara ifaa baasuudha hawaasa keenya dukkana irraa gara ifaa baasuudha akkuma gartee duba rabbiin nabi Muusaa gartee duba hogguuni fi ergu nuti gartee dhugumatti nabi Muusaa kana ni ergine akka gartee inni hawaasa isaa kana dukkana keessaa fuudhee ifatti baasuuf jee inshallah anillee gartee duba yoo abdii haaliqa kiyyaatiin akka nama tokkotti hawaasa kiyya kana fuulduratti oofuudhaaf gama gartee waa hundaatiinuu inshallah gama gartee keessaaf waa'ee barumsa gartee amantaatiin waa'ee gartee duba damee barumsaa kana hedduu babal'isee akka gartee duba sheekh keenya sheekh Muhammad Zabur Faan tahajeetin karoora qaba inshallah maashaallah hayyee mul'anni kan kee kana mul'anni kan kee mul'anni kan kee tiskanama eega hayyee atema nama barataatiin maal laamta nama barataatiif wanni danda'amu angaa nama barataatiif wanni danda'amuuf yeroo isinitti fayyadamaadha yeroon tuni gartee qaaliidha ziqeerrallee qaaliidha lubbuu namaati yeroon tun ati yeroo tan teetii jechuun si jechuu ati kan madaalamtu yeroo tan teetiin fayyadama yeroo tan teetiitti gartee duba fayyadamuudhaan madaalamta namni gartee kanama ta'uun yerootti fayyadamuudhaan yeroon tuni waan gartee duba maallaqaan bitamuu miti kanaafuu gartee eega rabbiin carraa gartee barumsa amantaa keessa naqee barumsa amantaa barachuutti kan jiraattu ta'e atiin kun gartee arraan tanaa ummataatu si eeggata ati abdii ummataati nama gartee duba walta kun minkum ummatun yad'uuna ila alkhayr ربنا الله سبحانه وتعالى قرآن خيستي وقاني في دبته هارجمتو يسن الرا أمني تك خجرا خير ده أنا ما أنا يعم تجيتي لبس باسي جرا خاليني الله سبحانه وتعالى قرآن ساخي تناف جتشو أتيون خوني قرتي دوبا لبس خالي كاسن هجر أول شو رابج قدر خالي كاس رتي هاي أكاسي قرتي فيديو قرتي دو مجلسا خنا قرتي دوبا فيديو جتشو تنافو أتي تجاوته ما قدر سر جرا أكا قرتي دوبا نما خالي تاتي شو وندلاتو ما سر رامبر باجفتو بروم سان كسرتي قرتي دوبا أيبته نما تاتي هواس خان كاتي خان كيتي فري تاتي ملتو تو سر جرا جيتين برتا خنيا بدأ ميشون سادالتو لما يروم من تنا خنينا كشيخ خنيا جالتا ما في خبر جماعة شرم محمد شيخ مزبور شيخ مزبور يوسف في شيخ وترفع قالتو علماء يروم من تنا تودف تتفاجئ كم براتوني خنيا سا هيجا غنمانو يروم من تنا وني ديما جرو أكون ولينكو كم نوكا ما بيتو
ulam afakkeenya fati sheekh irraa barattanii arrabsita sheekh irraa barattanii tuffatta waan kana deemaa jira akkam jetta waan kana kam ilaalta إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله نقعد بشوف شيخ برد برد الرب سوديسي أن ومسيري توفوا ليس هذول تاي اتياسون الناس الفات إنها خبجادا ومسيري توجو الرب سو يبقى عشون akka samuunti jedhanii ni danda'ama jeetu yaaduun. Saa hayyeega namni kun fakkeenyaaf amma namni ulamaa arrabsu nama irraa barate arrabsu ulamaadhaan daallu modelli ikhwaanul mufsidiin jedhuun kuni nama maqaa muslimaa dhaatu fakkeenyaaf rasuulli ulamaa dhiise rasuulli alayhi salaatu wassalaam muslima akkam jee muslimummaa maali namni muslimaa nama akkam jee wasafe. Leesal muslimu bixaacaan namni muslimaa gartee duuba nama hedduu nama arrabsu hin taane wala laacaan nama hedduu nama abaarullee hin taane sibaabul muslimi fusuuqun نما مسلمة قرتي دوبا الرسول علي شريعة رابهول وقتاله كفر أكن جادو النبي عليه الصلاة والسلام تنافو نما قرتي مسلمات أكو عالمة جدا غار سيدا خانت مديسي نامو ما قرتي إسلامات أكو الرسول أكمل تجتي هنا يمم تنافو كندور كارجا وقرتي دوبا النبي عليه الصلاة والسلام هذه خيسة بيان سيف باسي لفخاري الله رسول دعوة توتها دوما مال جتني مي فحديث نومي أبوليس خينيا مسلم يجور رسول الله عليه الصلاة والسلام أكوا سفنتي نما عرب سمتي نما أبارومتي فكين يفجرين أمانتنا نتي مسلمة يجادا علماء عرب ستكوني علماء ديسي نوما خانو عرب سنا كمان تتروج النجرة نما نعرب سن أمانتا مسلمة تيان أمانتا نسان أردبان حديث خنا كيسن جرمو خيسا لك يقتمو خيسا في راجب أزمو ما الوان جامو دعوة تغنية سرت وجهك أبدا هايجا خناف جتا أتيما أكنو برتا تقولتي أمس وان تقول خان سجنتا خرور عبدي فولدرا رتي جافتا توري جرا براتوني خينيا ها براتاني تكشو براتاني علمي لفين كم نبيتا علمي لفين كم علمي لفين كم ليشون تنديرو تغرتي دو براتي بكان هنجين جتورا صح علمي سوشيال ميديا دي مال جتا ورا سوشيال ميديا كفرا برنا يوم مال جتا ilmi lafen qabnu sun ta'e isaanii jechuun hangeeti. Ilmi sooshaal miidiyaa kana maal jetta? Mee ilmi sooshaal miidiyaa kana irratti? Dhugaa dubbachuuf gaa sooshaal miidiyaa kun ilmi gartee duuba jalqaba taatee akka gartee bu'uuratti irraa baratu osoo hin taane taa baratte sana yaadannaadhaaf si fayyada malee irratti gargaarsuuf malee bakka gartee duuba akka gartee nama majlisa taa'ee baratuuti miti. Ta majlisaa kutuun hedduu takka wayisa keessatti asartii amala kan keessa jirti faayidaa gartee duuba hedduudha gartee duuba qabdi ilmi gartee duuba gaa akka gartee duuba Abii Hureyraa faan gaa jechuun majlisatti keessaan baratanii hadiisa hedduu san odeessuu danda'anii Bukaarii faalleen akkasuma namni sooshaal miidiyaa irraa gartee baratee arrumaan tanaa majlisa tokko dhaabee jiraate inuma amma haasaa bahu. Hayyee egaa wanni jiru xiqqishoo amma tana barattoonni amma lafaa ol ka'anii fi mee suutii yeroo ammaan tana waaltu jira beektaa maal haa jiru seete daawwattoota keenya xiqqishoo barannee majlisa dhufnee xiqqishoo ogummaa yaadaa akkana kanafaa barannee xiqqoo arabifa dubbisuullee xiqqishoo barannee lakkaan jireenya musaafirummaa kun akkam beekutti jireenya raahaadhaa jireenya rabbii kan keetii wal si barsiisu jireenya dukkana keessaa gara ifaachisi baasu jireenya wallaala keessaa gara beekumsaachisi baasu jeetiin abdadda akkasittiin beeka akkasuma rabbiin dubbatilleen jireenya kana keessa xiqqishoo seenee xiqqishoo arabifa kana argee achi deebi'ee munshida ta'ee nashiidaa gilaasikaa yoo afaan uumaa silaa namni usnaa dubbatu raadda beekte malee muuziqaa gilaasikaa qabu kanaan nashiidaa akkanaa tan akkamiin ilaalta buleessa qiyya. Aboo gaayaa buleessa qiyya kuni waan sirriitii miti. Dhuftee eega gartee barumsa amantatti seentee gartee duuba barattee achi bahuu qabda yoo gartee duuba barattee achi hin bahin nama gartee baratee achi bahee qabdee jechuun qabattee gaafattee waan dalaguu qabda malee akkanumatti ولا تقف ما ليس لك به علم جابر ولا تقف ما ليس لك به علم أتي قرتي يعني في محمد وجامبر الله سبحانه وتعالى قرآن خيست يقولني في دبته أتي هنديمين وان قرتي دوب بيكم سي اتسيف جر رجلا هنديمني إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تنافو إجتنس قرنس أقسم أنن شفت قرتي دوبا أبا قرتي إجاتي في أني في قراء خانات ويا قرتي قيامة الرجاء فتمارا جابر تناف جيتشا أتي قرتي دوبا ران تنا أتي ديمتي قرتي وان هم بيني هاسويته اتقابة ما قدا ويا قيامة سن جلا قرتي دوبا سين ولا بجيتشا وان انت نقولون من برباي سقاي هو وان سريتي متيان أكنا ما تقولون بلالي فديتي جات سالان هاي نشيدا وبفكم اللالت
Nashiidaan tun wanni gartee duuba nu galuu qabu nashiidaan tuni osoo ni fi bu'uura diin osoo ni fi hin ta'in wanta gartee diin irratti itti fiin gargaaru takka. Malee isin tun bu'uura diinii miti. Bu'uurri diin maali? Barumsa. Malee nashiidaadhaa miti. Irreedduu gartee duuba zamana ammaa kana namuu gartee duuba akkanatti gartee duuba deemee bakka nashiida tahee beekamtii argatu waan akkanaa kanaatu yeroo hedduu takka sooshaal miidiyaa kanarratti mul'achaa jira. Hayyee gaa kanaaf gaa munshidan nutti heddummaatee bari. Haa heddummaatu hundi keenyallee munshida haa taanu garuu rakkoon rabbii waliin dhabin qaaliqaa waliin dhabin. Isa kanarratti xiyyeeffachuu qofa osoo ne hin taane quraana qaaliqaa irratti illee haa xiyyeeffannu. Gilaasii kana muuziqaa fakkeessinee nama rabbii wal dalansiisuu hin qabne boo munkara qabu. Kun haala munkar boo. Kanaaf jecha gaa hayyee gaate kana akka ati hayyee mee barataan akkana ta'uu hin qabu gaa baratu achuma biyya ulamaa'ee hanga hadi nashiidaa tana nashiidaa gilaasikaa akka waliin lolle warra nashiidatiin waliin ta'inu. Nashiidaa gilaasikaa tanatti lafe'ee uummata mahabbaadhaan ijoollee fi kana bakka akkan taane nama wadu hadiisa tokko sanada isaati wajjin hadiisa uummata muslimaa kana haalan fayyada sababa uummanni kun fayyadamuutiin anillee rabbi subhaanahu wa ta'ala sawaba naa kataba galata naa barreessa jechuu kayaa tokko hafazee gabbee yoo nifi itti sheerachoo godhe maal rakkoo qaba. Silaaboo gurbaa bar waan gaarii dhaame akkasuma ta'uu qabnaa war malee asii amma gartee duba nashiidaa gartee kilaasikaalaa tanaan rabbi fi dallansiisee gize laaltee nabi yetti Allah yetti. مدي تنا هادرا لفاك لال لا إله إلا الله شبيسان تبرات كا خنقابون أعوذ بالله من ذلك علماء تودا خرور خيا علماء أكستي دالت علماء تودا إنت مشيدا كنا أنا كانوا رانتاني تون سيجار أكيد جد أبو مرشدن تو مرشدن ليه يوم فينته إن شاء الله أجر ربي وانفرنا ما قولا خاطر أستاذ رايا أبا من جافا رضي الله ورحمه الله أكاسي يوم في خاطر كرتة دوبا إساني تيماله أبو قرب بيتي خاطر كرتة دوبا جولة تينيا تنا وإسانس كرتة جولة تونس وبليين وخينيا خاطر موازبي فانا تنتين إنا لله وإنا إليه راجعون موازبي بيمبر والباسي ثم أكنا ما خينيا سنتي خدو كبيه ثم إبسي خاصو يوني في تيمالي معلومات الرافي والله تكررنا من واتكررنا من الور إبسي خاصو كبات الرافي إبسي خاصو كبات الرافي إفيفو إبسي خانغري جزء كرتي جو إبسي خا تكوي في مدي دابه ثم إبسي خاصو كفا واتكررنا تكررنا من تابلو فارا يشون تخدو فاو جيكس جاسن سنير رابر واني تكنا من إفبر تك بقى يشون فري جرا daawwattoota keenya wallaahi bakka tanatti adda baafachuu qabna warreen dhageeffannu irra hedduun keenya kana'u masala ni beeka jennee waan kana adda baafate jennee annu kanaatu waan kana dhaggeeffattootatu rakkoo qaba sila namni waan kana sirrii miti jee warruma sanuu kaa ajeelchu taate namni kun ifa arguu mala garuu immoo nuti usneetuma akkumatti waan hunda dhaggeeffachuu hin qabnu amantaa tana keessatti qoosan hin taate waan ta'eef jecha adda baafachuu qabna jechuudha adda baafachuu qabna wanumta kana yaamaatu hin jirtu shari'aa keessa bar muuziqaadha gilaasikaa maali muuziqaan kunuu haaraam ta'e jecha baaxilaa dubbatu sanii fi wanta kana malee bari jecha dubbatee jecha haqaafaa ka dubbatu hin jiru eega ni jiru sunu haara jechi sun haaraami miti jira gilaasikaa sanii haaraam ta'e akka shari'aatti hasa kana ha ay duba kunoo gilaasikaa kana shidaara ay bari ni sosoa barboo ama kana bar shubbisa laal wanni gartee waan kanarratti namni keenya hubatu qabu fakkeenyaaf fakkeenya tokkoon godhaaf yooni fakkeenyaaf namni keenya kuni si gartee duba nashiidaa muwaasa biibii fakkeenyaaf dhaggeeffatutu jiru namni caalimaa tokko yooni fi khaniisitti dhufu ta'e dhiiroo ati akkamitti ilaalta akkamitti hubatta eegaa bar akkamitti ilaalta cal jettee duba gartee duba dhaggeeffatamu akkamitti gartee duba nama dhiba hedduu takka haalaan gartee duba nama dhiba qalbiin tun das hin jettu maal jaa addini tokko yooni fi sananni isalleen laafaa ta'e دين والاسم ما حكى في نفسك وتردد وان غرتي لبوتن تيتنا خيسه غرتي دوبا قوقوتي وان سينيات اكس ما غرتي سيد دي بي يابر تناب جتا يوني في غرتي دوبا اكا غرتي استاذ رايا بامنچا نشيدا اسا غيسه دغيفتو قلبين تنتي زيق جاتو سانيتي غيسه مواس بيبي دغيفتو قلبين تنتي زيق جاتي ها Ugaada muas bibi sirre rayaan. Yoo akkaso akkuma fakkeenyaaf yoo gartee duuba raayyaa abbaa mancaa dhaggeeffate qalbiin tantee sitas gabboosanitti gisee muasa bibi dhaggeeffate qalbiin tantee mirqaana sidhiiftee akkasitti ol ta'uusan sidhiiftee bakka jechuun fanaasa ta'uusan sidhiiftee jechuu
akkasitti si tasgabbooytee waan san miiraan akka gartee wanta gartee amantichaa irratti hin gargaaranii tokkotti akka raayyaa abbaa mucasanii gaa bara ustaaz raayyaa gisee dhaggeeffatu waa hedduu si kaasaa barinni waa'ee amantichaa kana gassi lallaalchisa tafakkura si kaasa. Kun immoo bakka yoo barcaa taate barcaa kan kee ogufteetu magaalaa laa gurbaa fiif ta'u malee. Barcuma tolchuudhaaf dhufee waay bar. Kanaaf gaa kana fakkaataa sagantaan karoora abdii fuulduraa kutaa sadaffaadha obboleessa keenya hojii turtii gaariin kana fakkaata hayyee gaa xumura irratti mee daawwattoota keenya waan jettu yoo qabaate yaada yoo qabaate. An yaani xumuraa gartee duuba waniin an qabu dhugaa dubbachuuf maaliin jaabee ta'an osoo gartee isa maddiin jiraaf hin taane wal haa guddifnu yoo adii yoo qaba wal haa guddifnu wal haa geessiniif gara wal haa guddifnu amma gartee duuba gurbaan keenya kun gartee duuba firoomsaa Jibriil akka gartee yuutubaraa tokkotti as bahee jira barataadhas yuutubarasi namni kuni nama gartee duuba waa abdii hedduu takka qabu waan kana gartee duuba hojjechuudhaaf illee fedhii hedduu qaba kanaaf nama waan dandeessaniin gargaartanii bira dhaabbatanii fuulduratti gartee of qabdan isa qofaa miti namoota gartee naannoo keessan jiru hedduu jira nama gartee dandeettii kanaa qabu namoota kanaa kana maddii dhaabbatanii gargaartanii deeggartanii yuutuuba isaa sabiskiraayib koomenti laayik sheer gootanii fi hawaasa hedduu biraan geessanii fi akka namni kun hamilee godhatu godhuun hawaasa keenyaatu kun dirqama nuti qabnu isinis immoo waan shari'aadhaan wal qabatu irratti nu dalaydanii wanta bareedaa tokkoon as nu bahuun teessaniin jaagaan. Tana akka maasabii faanutti hin ta'in hajigaa'oo. Tana beeku mudura jee gartee waan qalbii keessa na jiru beektaa. Kanaafuu asumaanuu gaa muwaasa bibii daawun boo muwaasa bibii daawun hin ta'u muwaasa bibii dhaggeeffatuun dhiisa. Isa qofa miti muwaasa bibii haa jennu malee hedduudha namni. Waamsaaluun kasiir. Kasiir hedduu noo bakka. Kanaaf gaa daawwattoota keenya kana fakkaata obboleeyyiin chaanaala kana baaraa taatan sagantaa tana eega dhaggeeffattee xumurtan booda isinitti tolee laayikii gootan yoo dhaamsa kana obboleeyyiin keenya hunda biraan gahuudhaaf miidiyaa adda addaa irratti viidiyoo keenya maxxansuudhaan sheer gootan eegas booda immoo dur jalqaba irratti waan isin godhuu qabdan chaanaala keenya kana sabiskiraayib gootanii mallattoo fooliidhaan notifikashinii banattanii akka sagantaan teenya chaanaala keenya kallattiin isin bira geessuuf notifikashinii olirra yoo kaayattan hedduu tokko bakka fayyadamtan jennee yaadna kanaafuu hanga sagantaa karoora abdii fuulduraa kutaa afuraffaadhaan walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.